yeroo haalli nu mijjate waa hedduu goone mataa keenya irratti hojjenna jennee karoorsine. Garuu dhugaan jiru akkasii miti. Carraan mataa keenya irratti hojjechuu yeroo wanni hundi nuuf mijaa'e, yeroo haalli nuuf mijaa'e hedduu xiqqaadha. Wanti haguma umriin kee dabalaa deemu hubattu tokko yoo jiraate, chaalenjiin jireenyi siif dhiyeessitu bal'oo jireenyi siif dhiyeessiturra chaalenjiin nama si gooti. Eenyummaa keenya kan dhugaa habarru yeroo haala ulfaataa keessa seenne. Dhihootti wanti nu badde tokko kana. Akkamitti chaalenjii jalaa baanaan furmaata fidu. Garuu akkamitti chaalenjii san itti fayyadamuu dandeenyaan furmaata bu'uuraati. Viidiyoon tunis akkamitti haala keessa jirtu keessa teessee mataa kee irratti hojjechuu dandeessa. Isteeppiin furmaata salphaasiif geessi. Yoo dhugumatti jijjiirama onneerraa barbaaddu ta'e mataa kee irratti hojjechuuf istiraayif hagoote yoo ta'e haga dhumaatti laaluu sirra jiraata. Waan biraatii miti. Isteeppii yookaan tartiibota as keessa jiran guyyoota 30 as deemuuf yoo seeraan hordoftu ta'e ji'a takkatti jijjiirama haganan ja'amne jireenya kee keessatti arguu dandeessa. Isteeppiin jalqabaa admit your fault. Qalamaaf daftara baasuun taa'ii waliin tuqi. Mataa gubbatti gaafii tana barreessi. Wanti dogoggoraan jireenya kee keessatti hojjechuu jiru tokko maali? Ka'anis akka dogoggora ta'e beeku. Garuu numa hojjedhu maali? Mallattoo gaafiitiin cufi. Sarara haaraa irratti dogoggoroota jireenya kee keessatti hojjechuu jirtu. Ka'atis akka dogoggora ta'e beektu. Ha itti amantu hunda tarreessi. Wantoonni asitti tarreessitu hundi wantoota itti amantu akka dogoggora ta'an itti amantu ta'uu qaba. Sababnis namoonni hedduun asii kufan maal akka jireenya isaanii keessatti dogoggoraan hojjechuu jiran admit hin godhan, hin fudhatan, hin amanan. Laal be honest mataa keetii waliin. Dogoggora sammuu kee nyaatu jiru, qaama kee nyaatu jiru. Yeroo irraa gara yerootti eenyummaa kee liqimsuu jiru san tarreessi. Wantoota gad tarreessite keessaa ka irra namiidhuu jira jettee amantu 3 keessaa baasi. Normaalii dhibeen ta dura yaalamtutu jira. Nama tokko miila dhukkubuu fi onnee dhukkubuu walqixee dhufan yeroo hunda onnee santu jalqaba yaala argata. So wantoota tarreessite keessaa akkaan namiidha jettee amantu 3 keessaa barreessi. Isteeppiin lammaffaan erga dogoggoroota jireenya kee kana jeequ jiru agarte akka dogoggoraatti fudhattu kana hubattee booda guyyoottan 30 as deeman kanaaf wantoota 3 kana jala buutee hojjechuu qabda. Wantoonni 3 kun rakkoon ta'e waan fedhe haa taatu, dhibdeen ta'e waan fedhe haa taatu. Garuu isaan kun akka hiniin waa maraati. Rakkoo jireenya kee keessa jiru hundaaf furmaata ta'uu danda'an yoo ati seeraan hojiirra oolchite. Takkaffaan clear your mind. Kun gorsa haaraa miti. Waan bakka hunda dhageessu garuu namni hedduun keessa gabbiyyee nu banne. Hirriba gahaa rafi. Sa'a 24 keessatti sa'a 6 haga sa'a 7 hirriba gahaa rafi. By the way, namni hedduun hirriba salphisee ilaala. Muudii kee jijjiiramu, qaama kee dadhabu, amaloota kee amma jijjiiramu, aaruu, gadduu, anxiety keessa seenu wantoota kana duuba isaa yoo laalle irra hedduun hirribaatti hojii wal qabata. Hirribaa qaamni kee umrii malee akka dulloomu godha. Even saayinsiin qorattee waan lafa keessi. Namni sa'a 6 gad rafe akka nama normaalitti fankishin godhuu hin danda'u. Akka nama normaalitti tajaajila kennuu hin danda'u. Wantoota ati hagana jettee murteessitu qofaan. Enerjiin ati dhabdu sun guutuun hirriba duuba jira. Dadhabbiin ati guyyatti agartu irra hedduu duuba hojii osoo hin taane hirribaatu jira. I know this mataa kee irratti arge. Dhugaan jirtu tana hirriba gahaa dhabuun akka ati yaaddu olitti jireenya kee gingilchuu jira. So gabaabdumatti hirriba gahaa rafuu jechuun galgala yeroo rafuu ganama yeroon ka'uudha. Lammaffaan start reading. Dubbisa eegali. Akkuma nama hundaa haayiskuulii bahuun kee, kolleejjii eebbifamuu kee akka nama barateetti ka'eef laaltu yoo ta'e dogoggortee jirta. Inumaa jecha tokkotu jira. Namni waggaatti kitaabota haga murtaa'e tokko hin dubbisne akkuma nama hin baratiniiti. Namni hedduun yeroo haayiskuul fixee ba'e, yeroo digriin eebbifamee ba'e akka waan barnoota fixee yaada. Jireenya kee keessa kitaabaa fi daftara qalama galchi. Nama muuxannoo dubbisuu hedduu hin qabne yoo taate yeroo itti aanu akkamitti dubbisuu akka dandeessu irratti viidiyoo akkan hojjedhu yoo barbaadde koomentii irra kaa'ee subscribe godhi. Sadaffaan qaamaan jabaatu qabda. San godhuuf bakka jiim jedhamtu akka jira. Just like akka manaati sibiila hedduu jira. Sibiilota maqaan isaa barbel, dampel, maashinoota xixiqqaa, keebila waan akkasii jira.
yeroo dhiibdee harkistee ol buttee gabbuttee qaama kee ijaarta. Taphattiin jira. Jiim bakka xuuncaa ifra turtee gabbaatee ittiin dhaadattu osoo hin taane. Jiim deemuun sammuu ta'e aktiif godhuuf qaama kee jabeessuuf eenyummaa kee kan dhugaa san baruuf bakka eenyummaa kee kan dhugaa sirriitti itti bartuudha. Aniin kun nama akkamii? Nama obsa qabu moo nama yeroo rakkoon dhufte irraa dheessu? Nama waan takka eegalee hudhiisee irraa fiigumu? Nama obsaan itti fufuu danda'u waan jettu achi barta. Bakka obsa itti bartu, bakka chaaleenjii dura dhaabbatu itti bartuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka jireenyi kee completely itti jijjiiramu. Jiim jechuudha. So regularly exercise godhuuf yaali. Jiim ruutinii jireenya keetii keessaa tokko godhi. Wantin directly rakkoolee ati tarreessite saniif furmaata direct ta'e hin kenniniif waaniin mataa kiyyarratti argeef. Wantoonni ati rakkoo jettee tarreessite sun hundi yeroo wantoonni positive ta'an, wantoonni challenges godhan dhufaa deeman, atis qeebalaa deemtu, jireenya keetitti invite godhaa deemtu, hundi isaanii fade godhaa deeman, badaa deeman. Wanta ati rakkoo jettee tarreessite sun hundi wantoota sadeen kanarratti ji'a takkaaf aktiif taatee hordoftu yoo ta'e hundi isaanii qalama gadhiisaa deemu. Yeroo ati waan sadeen kanarratti aktiif taate rakkooleen ati tarreessite sun hundi humna dhabaa deema. Karaan gabaabaan halkan tokkotti rakkoolee san hunda dileet itti gootu hin jiru. Karaan tokkichii fi salphaan rakkoolee san waan pozitiif ta'een bakka buusuudha. Sirreessuuf dura environmentii haaraa, mentaalitii haaraa, humna haaraa, enerjii haaraa qabaachuu qabda. Albert jecha tokko qaba. Sammuu reefu dogoggora itti uumte saniin furmaata dogoggora sanii fiduu hin dandeessu. Amaloota haaraa, jireenya haaraa, namoota haaraa, gochoota haaraa fi ruutinii fi habitii haaraa jireenya keetitti invite godhuu sirra jiraata. Viidiyoon kun dhugumaan si fayyadaa jeetii yaada. Yoo tartiiba as keessa jiru kana seeraan hordofte shakkii malee ji'a takka keessatti jireenya keetirra jijjiirama hedduu tokko arguu dandeessa. Yeroo itti aanu viidiyoo bifa kanaa akka si bira ga'u barbaannaan subscribe godhi. Turtii keetiif thank you. See you next.